Seenaa obboleettii tokkoo barnoota kiyyaa haga kutaa 10tti baradhee xumureera. Maqaa koo himachuu hin barbaadu. Kutaa 10 ergan ga'ee booddee obboleessa kiyya fuudhee gaa'ila godhatee jiruun barnoonni na jibbisiiseera. Gara biyya ambaa naaf ergiitii haadha kiyyaa fi mana kiyya ijaara jedhee gaafadheeni. Yeroo kana innis nuti hundumti keenya iyyuu jireenya mataa keenyaa qabannee haadha keenya garagallee ilaaluu dadhabneerra. Mi'atillee yoo si milkaa'e deemiiti haadha keenyaaf mana ijaariitii ni boqochiisi naan jedhee gara biyya ambaatti na gargaaree na ergee. Haati koo ijoollee 9 deesseetti, dhiira 4 fi dubartoota 5. Kana keessaa garuu ofiis dandeessee mana hin ijaarranne, obboloonni koos danda'anii mana ijaaranii garaa ishii hin geessine. Mana godoo yookiis immoo citaa keessatti ijoollee hamma kana deessee abbaan keenya magaala deemee muka falaxaa, muka muraa, mana maragaa maatii koo jiraachisaa. Guyyaa tokko hojjechaa olee dadhabeema na dhukkube. Bishaan naa fidaa otoo hin jedhiin onneensa dhaabbatee lubbuunsaa darbite. Yeroo abbaan koo boqotu kutaa 4ffaan baradha. Duras madda galii hagas jabaa ta'ee maatiin koo hin qabani. Ta'us garuu immoo kan jabaate wal gargaaraa barnoota keenya akka barannuutiif wal jajjabeessaa waliif ta'aa obbolummaadhaan wal utubaa turre. Salgan haati koo deesse keessaa kanan hangafu obboleettii koo dubaraa tokko qofaadha. Hundi isaanii hangafa kiyyaa jechuun namni 7 jechuu koodha. 7 isaanii iyyuu yeroo kutaa 10ffaa baradhu heerumanii fuudhanii baadiyyaattis magaalaattis jireenya mataa isaanii eegalaniiru. Obboleettiin koo isheen dhumaa yookaan quxusuun anillee gara biyyaatti godaaneen waggaa 3 booddee isheenis gaa'ela mataa ishee dhaabbatte. Mana dhaabbachuun anaan ala rabbi gadamaan hunduma isaanii eebbiseera. Ati immoo maal taateeti? Bifa hin qabdu moo amala dhabde moo naan jechuu ni dandeessu. Namni wanta namaan jedhu hin dhabuu fitiif hin jedhee. Haa ta'uuti garuu warreen gaa'ila godhattanis warreen hin godhannes, kanneen jaalala keessa jirtanis kanneen jaalala gara fuulduraatti jalqabuuf janjanaa keessa jirtanis na dhaggeeffadha. Seenaa koorraa kan isin barattan dhuguma dhiirri yookaan immoo dhalaan isin waliin jiraattan yookaan immoo jaallattanii waliif duuna ani immoo siif waliin jechaa jettaan wal kukkubdan kun namni hanga kamitti qofa waliif jiraachuu akka danda'u gochaadhaan jireenya koo keessatti isinaan. Kunis seenaa koodha. Namni hundimmoo kana godha jedheen hin yaadu. Haa ta'uutii garuu 90% dhala namaa kana keessa darbuun dirqamadha. Dur abbaan koo ijoollummaa kootti ati humna hin qabdu taanaan haatiif abbaan keellee sin barbaadanii nuun jedha ture. Namni lafa kanarra jiraatu gatii buusuu hin qabu taanaan namaafis waaqaafis barbaachisaa miti. Namni kan jiraatu hanga humna qabuttidha. Kadhachuuf illee humna aduu keessa taa'u guyyaa saafaan halkan qorra danda'u nama barbaachisa. Humni kun hin jiru taanaan dhala namaa hin barbaadu, waliifis hin ta'u jechuun nutti haasa'a. Kanammoo isa dubbachiisuu kan danda'e ofii mataasaaf ijoollummaasaa maatiisaa dhabee harka firaarratti waan guddateefidha. Waggaa hedduu firoottansaa gargaaree qotee aramee meesee dhumarratti ijoollota mana keessatti dhalatan malee isaaf dhaalli qoodame hin jiru. Ijoollummaa isaatii kaasee manummaa isaaniitti guddate jechuudha. Yeroo ta'etti hojii waan hin dandeenyeef mana tokko gara mana biraatti raafamaa ture. Booddee yeroo galuu fi hojiitti jabaate jennaan baay'ee jaallatanii ilmaan isaanii caalaa baay'ee isa mararsiifatanii booddee garuu dhaala irratti harka duwwaa isa gadhiisanii jechuun kaardii moobaayilaa irraa haqanii yookaan faaqanii gatan jechuudha. Bara kanatti yeroo hiikamu kana keessa waan darbeef abbaan koo kana dubbata. Rabbi lubbuu isaatiif boqonnaa haa godhu. Maarreegaa gara biyya ambaatti godaaneen abjuun manaa ba'eef waggaa 2 keessatti haadha koof mana qorqoorroo abbaa luukii 60 dhagaadhaan ijaaree fi haati koos na eebbistee obbolaan koos na eebbisanii mana citaa sana keessattidha dhalannee guddannee. Haati koo umurii ishee guutuu aara keessa hin jiraattu jedheen. Rabbi na boqochiisee kana gochuu kootti nama otoo hin taane anuma mataa kootu gammadee. Obboloonni koollee akkanamadha. Guyyaa eebba mana haadha koo ani galuuf naaf mijachuu baatus haa ta'uutii garuu haala gaariin hundumtuu bakka tokkotti walitti qabame anaan eebbisaa eebba naaf kennaa
mana haadha koo eebbisan. Haati koos hanga har'aatti na eebbisti. Ija koo jaamu jala intalli koo na oolchite jedhan jetti. Kana qofaa miti hanga qochuu qabu obboloota koos hunda isaanis gargaareera. Gatiin irraa qaban ofirraa deebiseera. Namni olmaa namaaf oolamtire nuti immoo akka obbolaatti hiyyummaan gadi nu qabdee waan guddanneef baay'ee waliif yaanna. Xiqqoo maallaqa fooyya'aa kan argatus ana ture. Hunduma isaanii karoorfadheen waggaa tokko sirriitti ergan gargaaree booda haadha koof lafa qoonqosheef ta'u kan nama baadiyyaa kan qote bulaa jechuudha kan guyyaa 3 gatii xiqqaadhaan argamu bitee fi sa'a tokkoo fi jabboota 2 maddii buusee fi ilaa kunoo kanaan jiraadhu. Waa'ee haadha koos maddii buusee fi ilaa kunoo kanaan jiraadhu jedheen waa'ee haadha koos kan nan cufe. Waggaa 3ffaa booddee kanan hojjedhu harka caalu mataa koof kaawwachaan ture. Kan bor dhufu hin beekan mitiire hundumti isaaniillee obboloonni koo waan heerumanii fuudhaniif anis mana na barbaachisa jedheen yeroon biyyatti galu manan ijaarradhuuf jireenyan jiraadhuuf maallaqa walitti qabachuun eegale. Maallaqa qusachuu irratti akka koratti dubartiin cimtu hin jirtu. Cimina roon jedhu fedhii koo hir'isuun jechuudha. Kaardiin moobaayilaa ana jalaa dhume otoo hin taane kanan guuttadhu baatiidhaan haga kanaa qofa guuttachuun qaba jedhee murteessa. Safartuu sanarra yoo darbe ani kaardii moobaayiliif ta'u hin qabu. Isa kaan irratti illee akkasuma kopheen kun haga kanaan na gahuu qaba yoon jedhe hanga sanaatti godhachuun qaba. Yoo yeroo sanallee gahuu baatte hodhadheen akkuma kaleessa haati keenya uffanni keenya yoo cite erbitee hodhitee nu uffistu biyya rafaallee deemee akkasumatti jiraadha. Dibata yookaan immoo wanta dubartii barbaachisu safartuu yerootti kennitan itti fayyadama malee dhume jedheeni wanta bitu jireenya koo keessatti wanta muraasadha. Jaalallees kanan qabadhe biyya hambaa deemeni. Waggaa 2 hojjedhe waggaa 3ffaatti yeroon darbudha. Sanaan dura kutaa 8 eegalee hariiroo jaalalaa tokko eegaleen ture. Haa ta'uutii garuu anis akka obboloota koo gaa'ila yoon dhaabbadhe haati koo jireenyuma kana keessatti hafti jedhee wanta yaaduuf hariiroowwan jaalalaan jalqabe kana bakkuma jiranitti fedhii kiyyaan akkan dhaabu godheera. Takka immoo ilma dargaggeessi na jaallate xaariin na butuuf hiriyoota isaa wajjin daandiirra dhaabbatee duubaaf fuulduraan yeroo natti marsan fooricaa akka dhiiraaf sagalee dhiiraa fakkaatuun qaba. Eessaayyuu kan dhageessisu quba koo 3 afaan koo keessa kaa'een fooricha ajaa'ibaatiin isa qotu isa aramu nama daandiirra deemu gara kootti akka inni garagaru taasise. Kanaan na sodaatanii duubatti deebi'anii maal kun akka dhiiraa dandeessee kan fooricuu naan jedhanii. Kana qofaa miti karaa hiriyoota dubartootaas guyyumsaa otoo hin taane gurguratamuu narra ga'ee ture. Yeroo kanatti illee rabbi guddaatu na oolche. Bakka dhiirri xaxee na kuffisee na gudeeduuf ka'etti ilkaan kootti gibira mootummaa hin kaffallu jedheen hanga cituu ga'utti irree dargaggeessaa na gudeeduuf ka'ee ciniinnaadhaan qabadhe. Isa durbii gaafa gudeedamtu iyyitu ana irratti dhiiratu iyyate. Bifa kanaan fakkarsoodhaan illee hiriyoota kootti nan odeeffadha. Isheen hin danda'amtu jedhama. Guma hin danda'amu ture. Jaalalleen biyya ambaatti qabadhe nama gaariidha. Nama baay'ee tokkos wal jaalanna. Kanan isaaf tole hin jenne maallaqa koo duwwaadha. Wanta hundumaa seera qabeessaan ergan galii booddee aadaa fi safuu naannoo keenyaan eegnee gaa'ila dhaabbanna jennee atis jiruu keetti jabaadhu wal jennee wal gorsineerra. Siif hin du'aan maalidha? Kana olillee jechaan otoo jiraate gochaan rabbiitu beeka. Jechaan garuu nan ta'aafi innillee akkanuma siif hin du'aa siif hin maraadhaa otoo siitiin hin dhabee qoricha liqimsa lubbuu kiyyallee nan baasa. Waadaa jaalalaa hidhaa guddaadhaan naaf kadhateera. Anis kansaa qofa ta'eetan biyya hambaa keessa hojjechaa jiraachaan ture. Kabaja kiyyatti qobaaraa hin taphanne. Otoo akkam jecha natti dhufanii afaan baalageellee jecha tokko baaseellee jaalallee kootiin ala eenyu waliinillee hin dubbadhu. Isallee jechuun jaalallee koo kan ati abbaa manaa koo ta'uu dandeessu yoo warri koo tolinaan jedhanidha. Dubbii keenya irratti yoo rabbi jedhe kan jedhu yeroo hundaan itti haasa'a. Innis kanuma narratti hin jaallatu. Yeroon waggaa 4 fixee waggaa 5ffaatti darbu otoo ani gara biyyaatti hin galiin jaarsa ergee waan hundumaa xumuree kanan booddee akka teessuufitti hin eeyyamu. Anis asii maallaqa gaa hojjedheera waan ta'eef walitti finnee jireenya gaarii waliin jiraanna jechuun seenaan kun ittuma fufaa. Marsaa lammataa irratti walitti deebinaa. Viidiyoo kana laayik, sheer, koppiliin gochuu hin dagatinaa. Maatiin haa ta'aa. Nagaan naaf turaa. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Shaaloom.